السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم جرتونا جا إجا رس دي بين الرواي أول ما ولو تي في جروب يا من ولو دا كيس أولو في أكسم سمون ولا الله توان جن واي إسلام إثيوبيا الشباب بها إثيوبيا تي هنغنك أبني أكسبوني إذا جدورتي ما نفكر يدمي يرو كنتي تكا سجلين مسلم إثيوبيا قد يفهموا كان رخصة أن الدراسة تتعمي حاسوامي كان أمو حرب ويانا ركسيرونة تال الشباب لولي نجد مال برباج سه إذا جدو الرها سو فندي مكايا تكيا تقطي علماء ويا را ولون الرا علمو دورة دبر سوان سنيه مرة ولون حكم أمان دوراتي ويورا ركود دار ولا هاتو ملء ديها كنا وراني نانو أمارا باينان أنا لك ستبو فمي يسمع كسا جيل الموجة كستب باينان أكما بو فمين وفي تدربني للوف أمتي شكوينا مكافتا بوچلو تساري كسا قد ديساني أبالو لكي أبالو جيسي أبالو أكس قدي أبالو لكي هم نانا كس قدي تيغچوف أمتي چي أمتا قصا ولي رجيسو ما شاء الله أمتا ولين كنيني دا ستي أمتا جيل الموجة دون دينك سيفتين دربوهم برباتو hama jedhame hin geenye warri bahardari angorra ariyame kan kambira bahardari angorratti ol baafames akka ofii barbaade akka isaan barbaadan godhuu hin danda'anillee kanaafuhu waraanni sun akkuma dhufeen hojiitti isheen hin dandeenye amma taa'eetuma sodaachisuma makiinamarra guurramanii magaalaa keessa asiin tana bahanii nama karaa irratti argatan cinqu irra guddeessa cinqaan isaan ittiin deemaa jiran karaa irratti nama cinqu namoota madaa'an namni lola san irratti hirmaate hundu shanee jedhanii waan yaadaniifuhu nama lola san irratti madaa'e olii gadi deemuu dhorku yoo deeme akka qabamu akka harka isaanii namni bu'e maal akka ta'u beekamaadha. Kanarratti yeroof akka isaan fedhan ta'uu hin argamne walaakin ummanni wallu ammallee rakkoon dhumaa yoo irraa hin hiikamne falli takka hin jiru nagayin sin jiru bara lamaan kana keessa namni madaa'e mana ciiseeru namni du'ee afooshaan meeqa dhaabbateeru hanga ammaan dooraa namni dhukkubaa fi adagaa diqqaatiin du'u harka meeqa dabalateera namni rasaasaan miidhamee lafa ciisu hangamtu lafa jira. Kanaafuu waan haarawaa wanni jiru maali yoo jenne guyyurraa guyyutti cinqima sanirratti kufu. Guyyurraa guyyutti boru kam taana yoo lolli dhaabbate jara nu keessa jiru kana lollamoo jara kana of duduuba kaaneeti kan biraa dhaqna ofirra lollamoo akkamisa jedhu ummanni guyyutti waa'ee masanirra jiru. Warri aangoorra jiru ittiin sodaachisu asiin tana fuudhanii dalga irratti qabanii footoo kaasu jaalalli dirqamaan hin ta'u yaabolee jaalalli dirqamaan hin ta'u kanumti nama lama jedduu jedhamu sunuhu dirqamaan hin ta'u namni tokko jaalateefis hin ta'u. Kan ammoo mul'ataa jiru kuni lachuu jaalalli hin jiru liyyuu hayliinis nun jaallatu faannoonis nun jaallatu ummanninis hin jaallatu qaamni sadaffaa dirqiin wal jaalladha jedhee dhaqeessa kana dalga irratti dhee qotiyoosa kanaa fuudhee gaalasa kanaa fuudhee dura dhaabee footoo kaasee liyyuu haylii yerooma jedhame maal akka ta'e namoonni beeka. Kanaafuu jaalallinis hin dhufu waa takka abadan fotos kaaftee dubartii kee limaan kan keetis fuuteeti itti dannasaa jetteeni dhaqxee jaa wajjin bulaallee yoo jetteen faayidaan takka hin jiru waan dhufeef qabanni waan sirra dalaguu dhufe qaba. Atis ummanninis maal akka inni dalagu hojii isaa beeka kaleessi ragaa dheengaddi ragaa barri tokko lama darbe guddeessa ummanni keenya rasaasaan du'e ummati keenya waa'ee harka waa'ee dhiigaa akka salphaatti hin dhiisu dubbiin dubbii dhiigaati. Ijatti abalu isa kana jedhamee beekuu dadhabe malee halkan akka dhamaan damma barbaadu yookiin hoo adurreen afoon barbaadutti barbaadee ofirraa ji'a nama dhiiga isaadhaatti jiru namni keenya. Kanaafuu liyyuu haylii jechuun nama dhiigii keenya harka jiru waan dalga irra qabdeef jaallatamus miti wahuma feete gooteefis waasii jaallatamu miti. Kanaan kana kamiseettis tahee baateetti jiillettis tahee dawweetti biyyuu barbaade taa ta'u ummata wali qabdee namoota ummata biratti fudhatama qaban wali qabdee akkana godha kinoo san nama gaariidha dalga irra qabdee hiitee qotiyoon dhiheessitee maddii dhaabdee footoo abadan jaalala fiduun kaan. Kanaafuu nama wal jaallatu milammanu
ummanni wallootii fi liyyuu hayliin oromoo wallootii fi faannoon wal jaallata jechuun of sobuudha. Isiniif galee kanaafuu jaalalli hin jirtu waa'ee wal jaalalchiisuudha aduun taane kan yaaduu qabdan seerichuma eeggatee fakkeenyaaf liyyuu hayliin akkas jedhee liyyuu hayliin tana bahee tana lixa yeroo jennu waan tokko waan dubbatuu barbaaduun qaba. Sheer godhame. Liyyuu hayliin zoonii keenya keessa dhufu seera mirga seeraan qabu jechuuti. Qaba gaafa Amaara Kilil jala bulle seera san kennineef. Gaafa murteessanii chaartara irratti wallo kamiseen naannoo Amaaraa jala taabuluu jedhame akka mirga waqtii barbaadanitti dhufanii gaafuma didamee jarri kun lola kaasa jedhamu san qaama command post jedhamuun qaama sadaffaa qaama sadii waliin federaal poolisii fi makkalaakayaa command post jedhamee akkasiin haa buluudha jedhamee bara 2019 irraa qabee malee mirga liyyuu hayliin nutti sheenin jedhamu hin qabu namni tokko aangoo seeras taa'uu hin danda'u kana jedhee maaliif haqiiqaan lafa jiru nuti naannoo san jala bulla. Zoonichas jiksuu hin danda'aseetanii jirtanii uummanni yoo didee uummati dhiiga dhangalaase jechuu malee zooniin kunis kalas nusiin sameen shawaa jala haa bulu ammallee waan kana jechaa jiran kaarra qorii gadi sameen shawaa jala bulaa sameen shawaa jechuun dabra birhaan jala bulaa asii oliin ammoo kamisee fi kaan qaalluu dabub walloo dasee jala bulaa jedhamee akkasumatti fituu danda'a. Kan ammoo itti xaaraa jiran isaan sammuu amansiisuudhaaf. Kanaafuu mirga qaban mirga isaan qabasan nuhis mormannee immoo naannoo isaanii jalaa bahuu mirga qaban. Mirga guutuu seerri Itoophiyaadhaaf hin jiru. Har'a liyyuu hayliin as dhufee jechuu hin dandeenye. Oduu liyyuu hayliin sun akkuma duraa magaalama keessa deemeetuma nagayuma eeguu fi waggaa adda seeruun dides duulaantumu malee godhamu jiru wahuma jiru jechuudha. Seeruma ittiin jiru. Ofii waraana leenjiftee liyyuu haylii godhatuun hanga siin eeyyamamanitti isaa sun dhufanii waraanaan achirratti eeguu dirqama ta'a. Waraanni liyyuu hayliin kun kan jaarrame zoonotuma Amaaraa Kililiitu walitti gibira baasee kaffala malee 300 ol qaban. Kanaafuu namni duuba garagashuu hin danda'u. Seera biyya tokkooti jechuudha. Seera san jalaa garuu bahuu danda'uu qabna. Nuti akka zoonii tokkotti liyyuu hayliin nuhi biraa liyyuu hayliin zoonii Oromoo Walloorraa dhaqee liyyuu haylii ta'uu hin danda'u. Kuni seera isaan kaahatan. Dhugaa jirtu sitti hima. Ani Amaara jettee yoo ta'e malee. Amaara jechuun namni sirraa qeebalu hin jiru duu afaan isaaniitti dubbatuu hin danda'e. Ragaa meeqan laxxafe Facebook kanarratti gaafa milmilii liyyuu hayliin akka sanatti alamu waaman ministeerri nageenya isaanii yookiin itti gaafatamaan dhimma nageenya isaanii gaafa baasu jalqaba naannoo Amaaraa irratti liyyuu haylii ta'uudhaaf beher Amaara ta'uu jedha. Amantii kiristaana ta'uu jedhu jira dhiisaniirani. Garuu inni sun biiroo gadagte sitti himamee dheeyyaata. Baaga beher Amaaraa ta'uu qabna. Amaaraa Kilil keessa imaanti jira. Agoo warra Waagumaraa jedhan santu jira. Oromootu jira. Horgobbaa jira. Akkana jedhanii amanan. Horgobbaa waradaa jedhanii as baasanii Oromoo zoon jedhanii as jirra. Kana hunda keessa liyyuu haylii sanaxaluudhaaf gaafa deemu beher Amaaraa jedha. Ragaa kana namni nama Oromoo jiraate nan dhiheessa waraqaa waamicha namoonni gurguddaan akka Kiristaan Taaddalee fa'aa gabaasan. Kanaafuu liyyuu zooniin meeqa Amaarri hanga 6 akkanatti fakkaata naannoo Amaaraa. Sameen Walloo, Debuub Walloo, Sameen Shawaa zoonii 3 kun. ደቡብ ጎንደር ዞን ወይም አቸስ ገራ ሰዲህ አፍሪ አላ ይሃል ናንዶ ነማራ ገራ ዞኒ ነምነ ቢየክተም ዞኒ ጃታው ነው ከንቀብ አገፈዳ ዞኒ ሀነ ከሳ ቀበኛ ዞኒ ተኮ ሁንደ ፉዳኒ ቀበኛ ሲላ ዞኒ ከነራ ወንቲ ባሰ ዮኪሁ ግብሪን ባፈመ ተኮ ልዩ ኃይሊ ከናፍዲው nuti gibir kaffalle nama nujjeesu fiduu malee joolleen teenyaa hodhaqxee liyyuu hayilaachi keessatti ta'uu hin dandeessu jechuudha. Osoo taatee faayidaa nuuf iddiif miti. Yoo akka zoonii keenyaatti ta'an malee fiduu hin danda'an. Miknyaatuun nama Oromoo ta'e ta'an Walloo Kamseen geessan, Gondor Gojaamsi geessan. Osoma ta'e dhageeffadha asirratti. Nama sabaan Amaara ta'e malee liyyuu hayilii ta'uu hin danda'u jedhanii waraqaa baasan.
ama asuma deebinee akkuma seerichaatti dubbanna dhanii haasawni kanaafuu akka zoonii oromootti akka waag humaraa zooniitti zoonii jara sanii ati kasirraa eeggamu gibira baaftee liyyuu haylii kum dhibba sadii jechuun makalaakaa Itoophiyaati beeka lakkoofsa makalaakaa Itoophiyaati akka addunyaan beekutti sanuun gahu liyyuu haylii hammanaa gibirri kaffalamu qabeenya naannoon kun kaffaleen kan Addis Ababaan laallatu kan federaalaan laallatu qabeenya naannoon kun kaffaleen yookiin gibira naannoon kun kaffaleen naannoo kana keessa harka meeqa keessa nuyi zoonii tokko jechuun zoonii hanganaa wal gahee gara kaffale nuti garuu ajjeefamuu malee nuyi keessa namni deemuu hin danda'u dhaqee namni liyyuu haylii ta'uu hin danda'u kanaafuu warri amaara jedhamanii amanaman beekamaadha zoonii malamasaa warra kaabaa gamaasan walloon baandaa jedhuuni shawaanis akkasanii yoo amma kana shawaa minilik jechuu kaanii namaleedha kanaafuu nuyi du'uu malee mirga biraan qabnu jechuudha ammoo akka naannootti bakka kan naannoon kun kan isaaniiti jedhametti hanga daangaa kaarraayyuu deemanii nama ajjeesuu mirga qabu san maaliif seerichuma kaaheef seeruma santu kaaheef waan kana asirratti nuti maal gochuu qabnaa nu yoo mirga akkamii qabnaa mirguma zoonii nuu kenne santu caffeen godina keenya gadi taa'ee nuti naannoorraa gara godinarraa gara naannootti ol ka'uu qabna jedhee falmii dhiheessuu qaba mirga kunis mirga naannoon biyya tahuu argate san zooniinis naannoo tahuu argateera gaafa naannoo taate hanga biyya tahuudha mirga qabda akka seerri Itoophiyaa jedhutti dhageeffadha seera kana diiguudhaaf halkanii guyyaa dhaabbataa jiran san seerri kuni yoo dhageessanii irratti namaan dura seerri kun nurraa diiggatu malee irrafnu jedha namichi faannoodha waan jedhe yoo dhageessanii asalxaanyoota faannoodha waan jedha እዚህ እኛ የምንፈልገው ካልተገኘ ወልቃይትና ጸገዴ ራያ አዲስ አበባ እልባት ካላገኘ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትሆናለች እንጂ አንለቅም ይላል እንዲህ ነው ይላል አዲስ አበባን ከሰን ነው እንጀራሜ ወልቃይት ፊራያን ከሰን እንጀራሜ ወልቃይት ፊራያን ተስሙ ከርሳኒ የደሙ እንደንዳው ማለት ሴር ይቸረ ከንጅሩ ለፈት ትግራይ ይጀራ ሴር ይቸረ ከንጅሩ እቲ አመናት ተነመኑ ሰን ኑሂስ ከከኛቲ ጋፊ ቀብና ወራራያራ ትግሬም ተቹ isaanis Tigraay miti jechuurra wanta qaban yoo isa san seenaadhaan seericha yoo cabsine tan abbaa gulbataa fudhatu mala saniif gale kanaafuu rakkoon guddoon ummata harkaa qabdu isa kana isaan qawween hidhannoon lafa jiru dhaabbannaan isaan dhaabbataa jiran karaa hunda maali yoo jettan tokkoof tokko fedhiin isaanii inni suni maali hanga feene awwal haajaa bakka sakeenya jedhan bicha miti namicha artistiin hedduu wanni haasa'uu baay'atu agartanii artisticha eenyu jedhama bo warra manujiisu kana kan sanuma fakkaatu hanga gaafa Mustafeen Gondor bushuu danda'uutti Itoophiyaan takka taatan jedhamtu jedhe Somaalee kililiin Gondor bushuu kan itti fedhame garuu Somaaleen dhuftee Gondor nu bushitiif duun taane akkuma duraa sanni abbaa biyyaa abbaa lafaa daanyaa awraajaa jenne Gondorirraa ajaja kennine Jijjigaas Hararis Gullallees Dawwallees bushuu qabna Asoosaas Moyyaalees bushuu qabna isa jedhu gaafi san kan jiru jechuudha garuu gaaficha amma tadrijiyan gaafatu irra nama gowwaa tokko tokko utaalee hanga dhumaa gaafate malee amma dura seerri kun diiggatuu qaba jedhan seerri kun diiggate jechuuni yookiin gara seenaan deebineen qeebalasa seenaatti deebinee takka takkan abboota lakkaawwanne raayyaan kan Oromooti jenna Gojjamma takkalis kan warra Gumzii fi Oromooti jenna waan akkasiin taqabalan seenaatti sin deebi'an seenaa yoo deebi'uu feete Minilik kun bira deebita huduuba deebi'uun hin danda'u Minilik achi darbuun hin danda'u Minilik achi dabarraan hin jiranii waan ta'eef seenaatti deebina amma rakkoma ummata kanaa jiru rakkoma hiikuun akka hin danda'amne siniin seerri yaade nu baddaleera gara seenaa deebineeti ummati tabi'ii taa deebi'u okay ni qeeballa asinis hin deeballa seenaa Minilik duratti deebinee jennaan Finfinnee keessa seenaa takkan qaban Walqaayit Humaraan jedhamu kunis mungkin isaan tutti muhataa yookiin warra kaantu muhata if sanif fudhatanii waa jedhu waa'ee seenaa sanii guddaa waan hin beekneef waan raayyaan lafni walloo seenaatti deebina kan isaanii miti
dhageeffadha rakkoo isaan rakkatan isinii hima kunis minilik marra dhaabbata saniin dura dirqama bushamanillee abbaan biyyaa lafaa oromoo akka ture oromummaa isaanii akka amanan turan namoonni beeka deengatee mala seenaa wayiloo haasa'u ture har'a biyya hin sodaatan jedhu malee lafni matakkal gojjaam suni kan isaanii kan taane seenaan lafa kaa deengadda dhaqan kana fa'a bara 130 har'aa dura seenaan finfinneedha innumti amma jiru kun islaamin ilki jira bara gaafa bara hammana haasa'u kun gaafuma san bakka isaan humnaan dhaqanii bushuu qubataniin alatti abbaan biyyaa hundi oromoo akka ture lafni har'a deemamee sana alaabaan oromoodha maarratti fannifamaa fi maarra zammaraman jedhan kun hundi saadhaa qotee bulaa oromoo akka ture gaafa san nama hammanaatti irra safarsiisanii sin qaban turanii akka ta'e ni beekan gara seenaa deebi'uun barbaada okay seenaatti sin amantu seera har'a jirutti sin amantu eenyutu amantare bara 900 fi hammam jidduu hanga minilik Tedros baqatee dhufee shawaarratti ummata gabroomsee lafa bal'isee warra kaan damassasee jaare sana gartanii sambichaatti deeme maaliif Haayile Sillaasee hin jaajine jarri kun beektu maaliif hatta Tedrosu hammas miti minilik maaliif akkana jaallatu beektu yookiin minilik maaliif akkana kataabotaatti ol kawasu beektu minilik amaarri Suudaan irraa hamma Soomaalee Moyyaalee irraa hamma Tigraay lafa keenya yookiin Itoophiyaa jechuun nuhi jedhanii hanga amanan takka isaanii godhe sanii fi maqaa isaatiin malee gara takka isaan hin baasu Tedrosoo jedhan kan daree fi gojaam irratti malee eessa bushaan turre warra walloodhaa oduu fixuuti addunyaa gadhiisee deeme hanga humna qabuun qabu akka muqaddasaatti kan fedhan ni jaallatan Tedrosis hedduu muqaddasa jedhanii jaallatan tokkummaa amaaraa yookiin olaantummaa amaaraa nugusummaa amantiidha jedheeti kan ka'e Tedros jalqabuma dura ummatuma biraati wajjin bullu warri bira dhumuu qaba jedhee warra ka'e laakiin gamineeshiin tuni as dhuftee oromoonis walii galtee ani oromoonis maalii jedhee minilik suutum suutaan nama kanaati nama nyaatu nama kanaati nama nyaatu dhugumatti isin hima namni ani aduwwiidha jedhee sitti qabaata akkasiin godhu akkasitti kanaafuu seenaan isaanitti deebi'uu barbaadan seera minilikitti yoo deebite biyya takka afaan takka amantii takka beeti kiristaan takka hedduu si jaalatu san dura deebine seenaa deebinennaan hin jiran sanas dabarree seera har'a keessa jiruun jirra kanas hin barbaadnu kunis gandatti nu deebisee naannoo takka nu godheera naannoon irra ijaaraman sunu silaaduu uduubiyya kanii seera kana kun isa dhumaa isaaniiti seerri kun diggannaan warri agoo qophaa isaanii nuti amaaraa miti jedhu walloon akka amma har'a jedhan kana miti kijiba gaafa wanni diggate hundinuu eenyummaa ofii deebi'a walloonis maal jechuutti deebi'u nuti eenyummaa qabna jechuutti deebi'u gaafa san amaara jechuun eenyure seerri har'a jiru kun hidhaa isaanii isa dhumaati kun hiikkannaan dachi badeera isaan bira kanas biyyee kan ammoo kanuma biraan humna arganne seehanii majdi kaleessaa kan minilik san deebifna seehanii har'a lafaa ol ka'anii seera kanas daakuu qabna akkasis godhuu qabna akkuma Tigraayin balleessa jedhee Abiyyi lafa isaanii kenne kana akkuma kana bakki biraatis nuu kennamuu qabaasa jedhu saala takka malee abbaa biyyaa abbaa lafaa isa dheengaddaa finfinnee ishii guddoo tana dhiisaa kan har'a qarqaratti kondominiyeemiin irra ijaaramu jiru abbaan lafaa arihamee musinnaa meeqaan lafa arihamee bakka inni irraa arihametti mee asuma haa galanii jedhamee yoo eeyyamamillee asirratti afaan isaanii nurratti hin baratanii guyyaan mani keenya irra ijaarame irraa qabee lafni kan oromootiin miti lafni Addis Ababaadha jedhama lafa xaayituuti har'a bakki oromoon qotatu jiru bara lama har'a lafa isaanii ta'e jechuudha eenyummaanis jijjiirramee afaanis jijjiirramee Addis Ababaadha Addis Ababaan gaafa chaartaraa handhuura magaalaa walakkaa Addis Ababaan har'aa garuu addunyaa guutuudha kanaafuu wanni isaan seenaas baqataniif isa kana waa'ee musliimoota Itoophiyaadha mootummaan ji'a jahaaf filannoo gattaa'ee ofii filachiise hanga bara 3 taa'u kan eegeef mashaakila isaan walitti uuman jedduudha bu'aa buufatuudhaaf walaakin warri mootummaan itti irkatee faayidaa naa fiduu asumatti gaafii biraan dhiheessanii warri sunnaa kun yoo dhihaate warri sunnaa kun yoo gara gaafiitti gara aangootti bahe mootummaadhaan hariiroo jaaruurra ummaticha jaaruurratti dhaabbatu kanaafuu jarri kun mootummaaf gaarii miti jedheeti gaafii biraa kan kaafne warra gaafii takka gaafii garaa malee hin qabne
warra gaafii nuhi aangoo irra jiraatu nuhu hamdii tokko na'imaa tokko jedhee waa'ima aangoo isaaniitti qabsaan aangoo irra kaa'uun faayidaa mootummaadhaa qabu isa tokko sagan. Walaakin mootummaan amma keessa jirru kuni mootummaa hedduu mashaakilitti baay'atee fi rakkoon itti baay'atte waan ta'eefuhu jarri wanbari irra taa'an irratti marsi takka dhaban. Fakkeenyaaf viidiyoo deengaddaa amma TV irratti baasan kana keessatti gaafii takka dhiheeffatuu dadhabe jarri. Ragaadhaan uummanni keenya gattaa'ee gara ragaan irratti bahisan wanni kun har'a bichaa jammarame akka seenan dhokfama malee amma har'a TV irratti hin baafamu ture. Har'a wac jedhanii naa wac hin jedhinaa laakin wakkana jedhaniiniiti mootummaan ofirraa mulquu jecha akka warri kaan girgir hin jenne warri kiristaanaa warri biraas wajjin dhaabbannaan wajjin dhaabbannaan dubbiin tun ol kaatee mootummaan majlisa diiganaan jedhama jedheeti dubbii addaraash keessa dhoksaadhaan haasawwame mootummaan kan miidiyaa irra bahuu gaafa dura waliin galii mootummaa wanni irra baase. Viidiyoo san keessa Abiyyi Ahmad maal jedhe uummata muslimaatti himinaa makiinaa koobaraarra wal lolan jennee himinaa jedhe. Dhageessanii akkuma jedhe san miidiyaa irra baafame jechuudha. Viidiyoo sun hedduu kukkutamaadha bakka keessaa kutanii hedduu qaban bakka isaanii tolbichaa baasanii. Dhageeffadha. Mootummaan Haaji Muftii bara 20 har'aatu aangoo irraan buusu ture. Haaji Muftiin garuu waan itti xiqqoma takka fakkeeffatuun dhabe. Biiroo ol sheenee fadhii hasaadhaa gadi yaase biyyi. Biiroo ol sheeneeti uummata fuula dura kaa'an wanjalisaadha. Garatti uffatatti qabu dhabe mootummaa waan har'a aangoo sunnatti kenneef isin hima. Ka jaalateefis ka jibbeefis sunnatti wanni kenneef mootummaan sunni kan itti kenname gareen Haaji Ibrahim Tufaa mootummaa jaallatu ammaan dura gaafa lola deeme dubbii san dhageessanimti gaafa lola deeme ilma kiyyaa hedduun jaalladhaa rabbiin nassareena lolee deebi'ee gaafa inni deeme hedduun rifadhee jecha Haaji ni dhageessan. Okay, Haajiin daggaafi isaatti haa jennu. Yoo daggafanis mikinaatatti daggafanni qaban ta'a. Waa'ee amantataa wallaallateen baana. Inni itti aanu immoo jaalala isaa qaban yookiin walaa'ii naa qaban jedhu jarri kunis jara anana dhiibuun miti jechuu amanate mootummaan. Mootummaan Itoophiyaa amantaarraa dantaan qabu. Mootummaan ammaan tana jiru mallasarraa qabee amantaarraa dantaan qabu. Faayidaa mataa isaadhaa amantaa sanirratti kan kaaburraa dantaa qaba. Fakkeenyaaf mootummaa sunnaa majlisatti kennite akraariin akkana na godhe jechuu hin dandeessu. Kanaafuu sunna harkaa fuutee warra kan harka keessee sunna akka badaatti ilaaluudha. Okay. Maaliif sunna warra sunnaa akka mootummaatti maa inni aglabiyyaan har'a jiru. Xiqqoo kutaa tokko irratti fakkeenyaaf gara walloo kan akkana jiru warri suufiyyaa jennu. Suufiyyaa jira. Ahbaash akka obboleessi keenya abbaan keenya affarii suni jedhe warra kunturaataa Lubnaanii dhufe malee suufiyyaan dubbii akkasii tanan beeku. Laakiin waan mootummaan dirqamee funyaan qabamee warra sunnaatti har'a mootummaa kenneef isin hima. Mootummaan warra ahla sunnaa akka mootummaatti dhiyaatan hin barbaadu. Akka aangoo muslima Itoophiyaadhaa bushuutti dhiyaatan hin barbaadu. Maaliif? Yoo sunni aangootti ol bahe faayidaa hedduu irraa argata muslimni Itoophiyaadha. Fakkeenyaaf Abiyyi waan amanatuu barbaade keessaa ummatatti illee waan ibsuu barbaade keessaa digaafan qabaa muslima Itoophiyaa biraa digaafan qabaa yookiin gargaarsan qaba jechuu ummata agarsiisuu jecha ijatti waan baala silxaaniin jedheen beekne waan ani mucaa obboleessa kiyyaa isa xiqqaadhaan Ahmadin jaaladha jedhee yoon jedheen gaafa yoo anatti aareeraa ta'een jedhu yoo buskutii wayinaa kennee deemane maaliif waan ijoolleen hin jedhamne na jaallatta ani ilma keessanii laa wallahi anta min weena waan min weena jechuun mirga qaba ture isa ilma kee ilma maaliin haa taate jechuun danda'a ture laa si jaallatu sin jaalladhu ati gabbartu adde maskarame masalatti beentattiin isaa sun jechuun ni danda'a. Walaakin ammaan dura Haaji Ibrahim waan jedhe san waan beekuufuhu ammallee uummata duratti naan jedhe dheedhanii haajiillee dogongorsa haajiillee dogongora isin jaalladha jechuu dhiisee hundarran jaalladhaa jedhe hundarran jaalladhaa sun karaa amantiitiin yoo laalte hedduu dubbii qabdi. Walaakin jaarsi waan fedhu argatuudhaaf waanuma jedhu qaba sulxaan duratti yoo jennee uzurii kenneef ni danda'a. Okay. Katana bira dabar. Har'a jarri aangootti yookiin aangoo islaama majlisa islaamaatti ol bahan iftoomina waliin qabna. Yookiin miidhaan irratti hin deemsisa warra nagalateeffatu hunda jechuu amannaan itti kenne. Kana duun taane ittiin kennu.
haqni har'a bahe kuni gaafa tokko mootummaan Itoophiyaa mandura darbe guutuun garagashee ummata islaamaa wal afakaahee hayyaa eenyu badii dalagee eenyutiin dalagne jedhee ummatatti waggaa isaa wal morman waggaa haqa jiru walitti himan ummata duratti dhiyeessee takka hin beeku godhuullee yaadee hin beeku wanni har'a godheef tokkoffaa warri kaan mootummaan aangoon nu harkaa dirqamaan fuudheeti warra sunnaati kenna jedhee gungumuu jammare warri jara san gargaaru hamma Ameerikaa hamma eessaa warri amantaa biraallee lafaa ol ka'e haa edaa badii nu hirra kaahuuf jedheeti Abiy Ahmad viidiyoo gaafasiisan gadhiisaaf jedhe muftii fi xoohaan waan dubbatan dhaban dhugaa dubbachuudhaaf xoohaan haasawa hamma nama jabbilee tiksaa walee galee gatee yookiin horii hoosisee ijoollumaa oduma taphattuu dhaqxee jabbileen hootee galgala aannan elmina jennaan jiru maaliif jabbileen hootee yeroo sin jedhan gaadii horii yookiin haada harree irraa bu'ee isattiin dhaamu sanuma lallaalaatiin jedhu malee wanni haasaan hin jiru jechuudha akkuma sanii iidiyoonu maallee jettana iidii imaamummaa irraa hin ari'amaa shakkina fakkaata jaarsi tana jaallatanni kanaafuu jaarsi ari'ata ishee asii tana malee hin dhiifatu Abdulkiyaaruhu duma wallisu ari'ata hangana qaba inni akka ta'e hin beeku alaayi haal jaarsolee waan dubbattu dhabde waa tokko wanni jiru hin jiru mootummaan sodaachiseera isaan waan hattan meeqa beekna ummata duras hin baafna waan hattan waan laaqxan meeqa beekna bara meeqa laaqxanii miliyoona meeqa ummata irraa hatame tana yoo bira dabartan daaraa singoona kanaafuu adabumaan mana galaa isa jedhu sodaachisa jala kaayeeti kan achi fuudhe kara ol jedhanii dubbatanii dhabanii akkana gadi jedhan jechuudha jecha isaan akkas gadi jedhan fuudhee ummata achi keessatti waan wannaan tahin tokko yoo jiraate akkaataa Abiy Ahmad itti ummata muslimaa yookiin mataa muslimaa itti haasofsiisaa ture Islam የምታሳድቡት ለስልጣን የምትጣሉት ምናምን ጀዳ ከጥነሴ ራሱ አገርተ አካወራ ከንቲባ አዲስ አበባ ያሰይሰን ኦሶ ፓትሪያርኪን ጀራ ቄሶተ ኢትዮጵያ ጉርጉዶዱ ወልቲ ቀበ አኩማ ሰንቲ ያሳ ኦሎማን እርሶ ጀዳኒቲ ኢሲን ጀዳኒ ሃሳኒፍ inni garu oloma katana ante jede katanitti haasa'u ture islaama waa waliin baanne yookiin kabaja muslimaatiif akka protokoolisaati waa waliin baanne haa ta'u malee jarri bakka san ta'aniiran akkasuma jedhuuniiti isaanii male garuu miidiyaa irratti ummata duratti baasuun hin malle akka kabajaatti yoo ilaalle osoo bakka Dr. Jeelaan faan bakka doktoroonni teenya ta'an san qeesonni Itoophiyaa ta'anii raatanii akkaataan Abiy Ahmad itti haasofsiisu akka gaafas itti haasofsiisuun adda agarree waan beeknuufi okay haa ta'uuti takka mana dhaqee miidhaduun gaddee akkas godhe jedheenni akkasitti isaan faddahu suni mas'uulummaa ofirraa buusuu fi itti gaafatama ofirraa buusee jaruma tanatu badii qabaa jechuudhaaf okay amma wanni tahame tole moo hin tolle isa jedhu keessatti wanni tahame hedduu tole maalif rabbiin sababa fedhe haa fidu sababa fedhe fuudha rabbiin gaafa sababa fidu dhaggeeffadha rabbiin tadriijiyyan immoo si baasa wakkuma tokko nama tokko samii buusee nabiyyu godhuus ni danda'a bakka barbaade kaasuus ni danda'a rabbiin hikmaa fi Yuusuf ilmaan hammasiisan keessaa qabiilaa isaa keessaa fuudhee garba godhee dhaqsiisee mana mootiitti guddisee nabiyyu godhe Firaa'oon hammas hammaatu san nama hikmaa Firaa'ooniin cabsuu danda'u rabbiin hikmaa fi Muusaa alayhi salaam bakka inni jiru sanii yeroo bara ajjeefamaa san keessa kan dhalate fuudhee mana Firaa'ooniitti ilma mootii godhee guddisee hikmaa mootii hunda barsiisee achiin booda isumatti cabse nama horii tiksuu ture tokko gaafuma tokko fuudhee ittiin cabsuu ni danda'a ture garuu hikmaa rabbiiti har'a warri aangoo irra jiru yookiin warri majlisa keessa ol jiru mootummaa jaallatu yookiin mootummaa deeggaruu haa jennu rabbiin hikmaa fi namoota kanaan itti dhufe namoota ilaalcha mootummaa kanaa hin mormineeti qabanii fakkeenyaaf Haaji Ibraahim ni deeggara haa jennu abbaan barbaada haa deeggaru haa ta'u malee wanni asirraa faayidaan argate jara kana harkaa islaamni Itoophiyaadhaa harka jara kanaatii baheera hararraa qabee gaafii majlisi akkasi nu haa ta'u inni jedhamu warri biraa wala fallafuu fedhe lafa malee islaamni Itoophiyaadhaa akkuma islaama Suudaan ilmaan isaa jilbaabaa fi hijaaba uffatee niqaaba uffatee baratuu mirga argatuu qabaa jedhanii yeroon gaafatan ni gahanii agartu eeganaa islaamni Itoophiyaa akkuma islaama Keeniyaa akkuma islaama Suudaan jaamiyaa islaamaa akkuma addunyaan guutuun qabu
yoo ofii ijaaruu dadhabne dameen Madiinaa, dameen Kartuum, dameen biyya adda addaa nu ijaarramuu mirga qabna jedhee gaafatuu danda'a. Dameen Azhar damee banuu danda'an bakka biraatti. Bakka muslimni biyya Habashaa keessatti biyya muslimni isaanii biyya Kuwaitii fi Saudii fi Qatarii fi Dubaay hundi walitti tahanii lakkoofsa isaanii hin qaqqabnetti kolleejii islaamaa takka biyya hin jirre keessa jira nuti. Keeniyaa yuunivarsiitii islaamaa meeqatu jira gaafadha. Keeniyaan muslimni isaanii meeqa? Harka 3 keessa takka islaamaa Itoophiyaadhaa hin ta'an. Suudaan dhageeffadha. Somaaleen muslimni Itoophiyaa garuu mirga ilmaan isaanii gooftaa mataa rifeensa dhoksuudhaa hanga bakkatti dhabantu jira. Bakka kanatti dhowwatamtu jira. Unkaan niqaaba fuula tuffatu miti. Unkaan intalli dubartiidhaa kutaa 9 kutaa 10 12 barattu dhiiraa wajjin walitti hirkattee teessee mataa qullaa ta'e jedhameeni achi booda islaama akkamitti taatee haadha islaamaa nu taati. Gaafii kana takkaa nama dhiheessee biyya kun jiru akkaataan itti gaafatan hin jiru ganaa masgida waloluu jiran. Akkaataan itti dhiheessan hin jiru akkuma Abiy Ahmed jedhe majlisa abalu jira, kobra abalu jira, maali maktaba bareedaa keessa taa'u irratti waloluu jira musliimii Itoophiyaa maaliif? Gareen naannoo takkaa dhufe. Dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaan guddatuuf naannoo kanaan adda bahuu qabdi. Baga nagaan dhuftan. Gareen naannoo takkaa dhufe hatta naannuma san keessaa illee gaafa majlisni haarawii kun filame wanneen Itoophiyaadha olomaan gareen tokkummaa olomaa walloodha digaafa kennine irraa jiran. Eessaayyuu kan jiru baga gareen olomaa walloodha digaafa kenne jarri kun eessaa dhufan? Jarri kun maashii jedhaman warra olumaa gad deemanii bakka garaan itti tole jiraatan walloo keessaa zabana meeqa har'aa ta'an bara 46 ol qaba muftiin. Majlisuma kana keessa kunni warra Addis Ababaa ta'u biyyi isaanii maalirra akka jiru quban qaban. Itoophiyaa keessa deemamee qoratamee magaalaalee gurguddaa masgidii 300 akka Jimmaa akka Adaamaa akka isaa deemamnaan 300 keessaa masgidii yookiin 3 yookiin 2 nuti Soofiyaa ka jedhu. Kana hunda keessaa aangoorra nuti taa'uu qaba. Seera baasuuf turanii bar seera majlisa Itoophiyaa seera sani amma seera kaleessa baafame. Ala fikra waa'ee sharaatan jedha san waan isaas ni himu gaafa sharaatanitti waraqaa san qeebalan waraqaa tokkummaa jedhu san gaafa qeebalan muslimni Itoophiyaa nama filateen naannoorraa nama ergatee filateen tokkummaan haa uumamu jedhamee gaafa waraqaan barreeffame wanni qeebalaniif nama ajjeesisiisuu turre nama hiisisuu turre kasunumti darbee dhiifamumti hin taataanaan haa tahuu jedhanii qeebalan. Dhageeffadha. Affaar irraa suufiyyaa isaan bakka bu'uu fuudhuu hin dandeenye. Somaalee irraa suufiyyaa isaan bakka bu'uu fuudhuu hin dandeenye. Suufiyyaa Habaashi miti. Habaashi waan biraati. Suufiyyaa warri Lubnaan irraa damooza nyaate damooza Addis Ababaa biraan dabarre. Hararii, Dirree, Oromiyaa guutuu Baalee fi Arsii Jimma biyyoota gurguddoo muslimni keessa jiru. Harargeen bahaa bichaan miliyoona 10 akka ta'e beektaniisi. Muslimni Itoophiyaadha. Kana hunda keessaa bakka bu'aa takka fudhatuu hin dandeenye isaan nama Maatuduriyyaa fi wanniidha jedhamu. Ashaariyyaa fi Maatuduriyyaa warra jedhamu. Warra kana xaman. Bas finfinne ma wal guuranii ati kana xiqqimii wal laataniituma ta'aniiran. Gaafa adagaa sun irra kufe Ahmadiin Vaan hidhaa yaa. Akka hattuutti gaafa laallaman ni hidhamna ganaa qabeenya hadni tana hunda nurraa fuudhamti seehaniiti. Abbaan barbaade bakka habuuti tokkummamti dhiifamumti godhame tokkum haa taanu jedhan. Gaafa sushifaa'ee bakka kaleessaa deebi'uu qabnaa jedhamu. Muftiin ani galalteenyaadha. Ani sunna simmiti yookiin salafiis bakka bu'u hundan bakka bu'a tokkummaan amana jaraanis walloleen jira jedheeti qeebale. Gamta bakki dubbii aangoo taateef. Waan kaleessa hannee fi waan kaleessa dabarsine nurraa nyaatama jedhani. Gaafa sun shifaa'uu argan shira isaanii deebi'an. Warri dubbiin tun ganaa gaafii fiddi jedhe gariin aangootti utaalee mootummaatti rarra'ee mootummaan nama wajjin hojjedha jedhan tuqu jedhee dhiiseera Mahammad Amiin fa'a. Itti gaafatamoota awwalaa. Gaafa guyyaan darba siidaan hamma kaleessaa keenya kunniin waan takka waan aangoo waan beektuun qabdu Arsii fi Jimmarraa wal guurtee dhuftee Hararii fi Affarii fi Somaaleerraa
hoteela teesseggaa tafashtan diimti ofuu jedhanii isa fedhan arihuu jalqabanii nami keenya hanga ofi jinni tanate haa ja'uu amini biroofa wanni keessaa arihanii deemee daawama makiinaarra deemee godhuu jalqabannis jarri moohannisiyan shira mootummaa jinxatuu jalqaban mootummaanis baaga jarri kun nama nuuf ishii jedhee sagadee bulu tahee nama amrii keenya daakee guyyutti xalayaa dhibba nuu barreessanii isa fedhan lafatti buusanii maan nu dhibe jedhee yaale in taane garuu marse ummate mangisti tarba dabbade jedhe namtichi Qaasim Taajuu sagalee isaa dhageessanimi Qaasim Taajuu waan namoonni tokko waan dubbatuutti hin tolle tokkotu sagaleen isaa bahee dhageessee raatan achi keessatti isa san isa waa'ee biraa sanittuma dhiifna san dubartii wajjin haasa'ee isuma waa'ee akkaataatti aangoon isaanirraa harkaa fuudhamuu egaa argu mangisti tarba dabbade mangisti rifate jaratti aangoo kennuun oolu jedhee jechuudha. Geessanii mirga hammam gahu argatanii lolatu ka'a mangisti fuula dura taa'anii lolatu ka'a malee hin gadhiifnu hamma jechuu takka bira. Baadeen kiristaana siyatanii kan mircaan godhamu itti kennameera nu kennameera kalaasii jechuu jalqaban mircaan ammoo makaleessa muftiin mircaa goonee nutu mooheera mircaan godhameera bakka mircaa dhaabbate mircaa goonee mooneerra waa biyyaan akkanumaan dhaalfayaafti jedhee nama meeqa hidhaa guursise san yeroo yaadikka har'a ammoo mircaan maali islaamaanii mircaan kan agartanii har'a mootummaan jaalatus jibbus yeroon wanni jedhame wanni akkadame hundi harkaa diiggatee majlisni Itoophiyaadha sunna harka sheeneera sunna harka sheenuun garee gaafa san firmaa gaafa san farraman gaafa rifatan farraman olumaa Itoophiyaadha waan jedhe mana marii Itoophiyaa yookiin mikirbeetii mana mariidha gobaa'ee mana marii suni waan murteesse ni fudhanna jedhanii farramaniira raawwate dubbiin achumatti san diiguudha dhaabbatan Sofiyaarra nama 15 fudhadhaa 150 fudhadhaa warra garee keenya jettan sinis 150 fudhadhaa jedhame 150 bakka hedduu fuudhuu hin dandeenye jarri 150 Addis Ababa keessa deemaniituma fudhatan warri dhufe sun guutuu warra xiqqimit amanu gaafa san akkuma isaan jedhaniin jedhe jaalanne irra kaas jaalattanii amma kuni gubaa'eedha mana mariiti laakiin mani marii sun eenyu file bakka bu'oota file mani marii akka islaama Itoophiyaa hundaatti dhiheessan isaanii mana marii bakka bu'ootaa file bakka bu'aa osoo rimina miti miliyoona 2 taate Harar dhaqxee Jimma Arsii dhaqxee Sofiyaa Jimma guutuu bakka bu'eessaa fuutu eenyutu filee achi fida yookiin Habaash Sofiyaa biraa wachi dabarre eessaa dhufu sunna achi dhufu sunna asii dhufu sunna bakka bu'ee olumaa walga'ee harka baase 26 yookiin namni 30 sun filame 26 jedhamas jarri suni irra baay'een isaanii sunna nama bakka bu'anii dhufan mirgi kennamnaan sunna bakka bu'ee dhufan duruu naannoo ofii goota akka afaarticha sanii warra kontiraataa Lubnaan irraa dhufe jedhe jarri nyaatamteetuma of agarti dhageeffadha gaafa dura gaafa seera baasuu walqixa baafattanii akka jedhamu nama 150 ture gaafa filannoodhaa garuu nama dhiheeffatan dhaban namni dhiheeffatan akkuma isa walqixan dhiheeffan fakkeenyaaf oduu naannoon Itoophiyaadhaa 11ffan kun yookiin 12ffan kun nussiin san ta'e fakkaata Oromiyaan qophaan gahaadha bakka bu'aadha yoo akka haqaatti deemu akkasitti nyaatamanii har'a dhiheenyaan nuti walqixa nuti waan gorra jira jinni walqixan mitisin harkirra baay'een jara kana filaa jira namumallee namuma dubbatullee fiduu hin dandeenye namuma dubbatuma biyyeeku bakka dubbata sanitti wayaan of mareetuma hundinuu mootummaa mashaaduu malee xoohaa waan jedhu dhageessanii idimeen keessa sinii haadhiyeeratu maaliin keessa naa jedhu zabanni akkanaan aangoo nyaatan dabarte namuu naqqa'e fadiihaa kan keessi jala deemee kaameraan ifas baasa isaatti halkan mana farsoo waan namni mana farsoon haasa'u narratti bilbilame bilbila biraa of biraan qabu nama narraa kutuu hin dandeenyetti himaadhaan narra bilbilaa jira dhiifama hedduu nama narra bilbile yoon mala argadde malee nama bilbila narraa kutuu hin dandeenyetti bilbilaa jira yaani bilbila intarneetiiti gara Itoophiyaati kanaafuu wannin asirratti haasa'uu barbaada
Aye, furameen jira amma kanatti bilbilee godheen jira. Egaa waa'ee kana nama hin beekne Itoophiyaa irraa natti bilbilaniiti immoo barnaamija jedhamu musiibaa tokko doof irraa hin cufine as dhufnaan dhumateera. Gara haasaa keenya deebinaasi shira isaanii agarree akkatti muhamtaman agarree abbaa barbaade haa ta'uuti baaga rabbi sodaatee amantaa kanaaf dhaabbata tahe ilaasha siyaasaa yookiin bilchiginaa deeggaruu yookiin mootummaa kana deeggaruu dhugaa dubbachuudhaaf nama islaama faayidu deeggaruun isaan biraanii baaga waan faayidaa irraa argatan yoo deeggaran mootummaa jara kana Sheikh Ibrahim makana mata masaadha warra makaan buquu qabee hidhaa darbatee warra kanaan gootti ol kaa'uu danda'u ta'uu qaba ture gama kana. Laakiin waan kana oliitu godhaa jira gama siyaasaati. Abbaa haqaa meeqa lafa jala tabarsaa jira. Asiin garuu na faayida jedheetis haa ta'uuti. Baaga nuuf dhiisee yookiin wal morminee hanganuma shiraanis haa ta'uuti as gahuu dandeenye karama kana deemuutu islaama faayide. Kira fedheen haa ta'u rabbi waan itti fedhee rabbi guddaatu beeka. Sunni Itoophiyaadhaa yoo gadi bu'uu danda'e yoo gufuun tokkon argamin bakka gahuun malee gaheera amma. Kana booda gaafiin itti aanu masgiidi bakka akkanaa haa kennamu. Masgiidi bakka akkanaa haa kufu akkanni haa godhamu bichaa qophaa duun taane bakka barbaadetti yoo maata mootummaan kennuullee dhabe maallaqa ofiitiin bitee abbaa qabeenyaa irraa bitee bakka itti masgiida bakka barbaade ijaaru danda'u ta'uu qaba taqwaamiin mootummaa Itoophiyaa yookiin islaama Itoophiyaa. Inni itti aanu gaafii mirgaa eenyummaa walqixxummaa bakka ilmaan kiristaanaa naxalaa buquu godhatanii masqala habbaa lama hidhatanii mana barumsaa dhaquu danda'anitti dubartoonni keenya hijaabaan dhaquu mana barumsaa danda'uu qabu bakka barbaadanitti amantaan akka barbaadetti biyya keenya keessatti godhamutti bakka warra penteefaa akkami dubbiin addaraashiin godhamee fi waraana mootummaallee dhiyeessanii amma wajjin caffarsiisan takka bakka mirgi godhametti musliimoonni Itoophiyaadhaa bakka itti amantaa isaaniitti baratan kolleejota islaamaa waa'ee kolleejii islaamaa keessatti awwal marraa ani kolleejii islaamaa ani biyya kun awwaliyaadha jechuudha. Kolleejii isaa kan dhaabbata biyya alaati kan abbaan biyyaa maallaqa keenyaan ijaarame miti. Hay'atul Gaafatil Islaamiyyaa warra jedhamani warra gargaarsa islaamaa addunyaadha jechuudha. Isaan sani kan abbaan biyya keessatti majlisni Itoophiyaadhaa faayidaa ammas gahuu irra gahe miti. Makiinaa tokko kalliitti binnee jinnii waan jedhamu bira darbuu qaba. Hawaasa biyyattiidhaa walakkaa ol kan ta'edha. Musliimii Itoophiyaa. Kanaafuu akkuma bishaan abbaa ijaaruu fi akkas fuudhaa itti gaafatama biyyaati akkuma jedhame san masgiida yuunivarsiitii ijaaruu fi musliimoonni masgiidatti nama mallatteessaatti birreen mana waliin qabaa jedhamuu hin danda'ama. Maaliifini ijaarsa amantaa kana keessas tokko bakki itti baratan bakki itti naamusatti hin baratan magaalaa zoonoota hundarratti madrasaan afaan arabaa fi islaamni afaan kan chaayinaa eeyyamame kan ingiliffii baratamaa jira afaan rakkoon qabu. Kanaafuu amantaan bakki manii amantaadhaa of danda'e ijaarramuu manii amantaadhaa of danda'e mataa isaatii jiraatu qabeenya yeroo waa'ee qabeenya maqaa dhoofnu lafa mootummaan nu kenne malee fudhatuu dadhabuu yoo fiqaada jiraatiin tahi malaa akkuma sharikaa kaanii ati dandeettii godhattee lafa bittee mootummaa akka Itoophiyaadhaa birrii malee dhiigisaan dalagne haadhiisi bakkuma fedhettuuhu Amerikaa fi Kanaadaattuu masgiida maallaqa keetiin bitatta. Maallaqa keetiin bitatta. Mirga eessatti akkasii haa ta'u immoo mootummaa irraa takaraakkarta. Biyya sanitti xabaqaa yookiin abukaatoo wanni godhatte abukaatoo qaxaratte. Itoophiyaatti immoo alaa yaal Itoophiyaatti abukaatoonis humninis birri. Yoo ati dandeettii qabaatte bakka kaaniin dhiibdeetti asii waa barbaaddu fudhatta. Yoo dhaabbata jabaa taate yoo dhaabbata humna qabu taate ummata rafe kaasuu irratti yoo kan dalagu taate yaadni kiyya gama islaama Itoophiyaatiin isa sani faayidaan nu harka dhufe maali islaamni isaatti haa jofne gaafa mawliidaa sirbuu malee islaamni jimaa nyaatuu malee islaamni isaatti haa jofne islaamni ummata isaatti tanaan haa jofne gaafa gondoritti namni meeqa dhume karaarra bahaniituma wanni nyaatuun islaaminaan jiraa jedhe muftiin iftaara fattaru islaaminaa keessa biyya kamitti kan islaamni maqaa ibaadaatiin jaarsi umriin bara 90 ol utaalee harka dha'ee caffaree islaaminaa isa kam keessatti isa kam keessaa warra akkana jedhu baaga taatanii akkamitti nu dagattarree tanas keessa nu boosu muslima Itoophiyaadhaa ka biyya isaarratti ajjeefame amantaadhaan
waan biraachi keessa fiduu hin danda'an gosa biraan miti amaara jechuu kan dadhabe muslimni Itoophiyaadha mana amantii Itoophiyaadha waan biraan nu gaafata jettanii yaaddure inni bakki bultii isaatii fi qabeenyi isaadha isaa amma namnaan nagahaan jiraatu kanaafu muslima akkasiirraa muslima haqa ofii gaafatu kan ummataa gaafatu kan hirriibaa kaasu kan jimaa qamahaa buleetuma rafuu fi nuyi waliyyummaadhaan akkas argannee fi akkasuma jedhu bichaa duun taane haqiiqaa lafa jiru irratti nama Keeniyaa gara yuunivarsiitii afurii kana jiran jedhan fakkaate Keeniyaadha mo'es Keeniyaa taqwaamii islaamaa meeqatu jira kabaja islaamni achitti qabu ni jaja garuu biyyi suni lakkoofsi islaamaatis ta'e lakkoofsi namichuma biyyichaatu nutti waan dhiyaatu miti biyyoota adda addaa biyyoota biyyichi akka biyyaatti islaaman ta'in kan islaamni keessatti mirga jajjabaa qabu akka barbaadetti maalii wal adda taane hundinuu demokiraasii ma jedhu silaahi Soomaaleenis Suudaanis dubartiin isaanii hijaaba guutuudhaan deemtee baratti badagaraachillaa rakkoo amantiirraa qaban malee wayaarraa hin qaban amantiirraa qaban fakkeenyaaf bakka itti wayaan kun aadaatti ta'ee karaa naannoo Somaaleetii fi Hararitti jilbaabumaan dubartiin deemtee baratti bakka biraatti wanni kun amantiidha jechuu waggaan argan sodaatan bakka biraatti aadaa fi uffattu Finfinneetti Jimmattiin dubartiin takka yookaan Wallootti yookaan jilbaabaa fi niqaaba uffattu ta'e agartee amantiidha amantii kana sodaatan isaan nama amantiidhaan iltizaama ta'uu sodaatan kanaaf nu reeban kanaafuu lolli keenya kana booda awwal haajaa inni kana booda habaa jennee warra Lubnaanii wal lollu hafuu qabaa nahu jechuun akkamsitti fakkaata nahu jechuun waan akkanumatti wambaree ta'anii baratan hin deemu baratumti isaatu gara bara 4 yuunivarsiitii baraturraa jabaate jechuudha kana biran darba dubbichi gabaabumatti walloon nahu yenis abbaa biyya turani banama bakka bu'ee ammallee beekuu dhabu Sheekh Nur Sennam jedhaman jaami'aa yuunivarsiitii akka biyya biraatti fudhanne jedhamuu nama danda'u nama barumsa kana hedduu barsiisanii rabbi isaanii rahmatu jazaa isaanii hamma gaafa namni waan isaan barsiisan adada harfii isaan barsiisanitti rabbi sadarkaa isaanii ol haa kaasu jannatatti jechuu kiyya gaahee addunyaa kana gadhiisaniirani alaa ayyi haal wanni jechuu barbaade barumsi amantaa kan keetiin jabaatuun dhiitamuu dhabuun lammii lammaffaatti laallamuu dhabuun yeroo biroo mootummaa ishentee nama maqaa Muhammad jedhamuu fi Ahmad jedhu agartu dassiin jedhuun hafuu qaba nama wahuma jiru basaadiidha jedhamu irratti dhaabbatuu qaba kana booda lolli warra Burhaanuu Naggaa wajjin ta'uu qaba gabaabamatti lolli warra kaanii warra shaalii arungaadeedha dhaabbatuu qaba shaalii magariisa fooxaa magariisa warra uffatu fooxaa sun wayii uffatame beeka fooxaan magariisa warri uffatu suni waatu jira akkasumatti uffatame miti warra fooxaa magariisaatiin wal lolurraa warra Burhaanuu Naggaatiin wal loluutti sheenootu kana booda jalqabamuu qaba lolliin barbaachisu garuu haqaan kee fudhatuuf lolli waan nafni taanaan nama loltaa jechuudha kanaafuu lola biraatu hin taane lola sammuudha gaafa aangootti hin jirre baankii islaamaan cufsiisaa akkasiin goosisa jedhaatii warra aangootti ol ba'e gaafa san inni wanni inni barumsi isaadha diinagdee waan ta'eefuuhu waa'ee bakka diinagdee na kaahan seeheeti garuu bakki isa kaahan bakka biraati bakka keettis inni amma waa'ee ummata islaamaa irratti salaata dhorku maal dhorku bakka salaatatti dhorkamu duun taane salaata dhorkuu duun taane bakka dubartiin keenya ilaa hijaaba miti niqaaba uffattee hanga baratuudha bira keessumaa keessa mana barumsaa olaanaa akka yuunivarsiitiitii fi akka eeguma haayiskuulii baratuu jalqabdee irraa kaatee dubartii gurguddoo jechuudha warra yoo warri beeksisabni iltizaama hijaabaa qabaatan irra guddeessi dirqisiisaniiti gara manaa deebisanii gara nuuroodhaatti deebisan kun dhiibbaa islaamarraan gahu keessa isa guddaadha har'a biyya ormaa keessatti biyyoonni gurguddatee teknooloojiin guddatee namni mana taa'ee baratuu danda'eera namoonni gurguddaan mana barumsaatti shiranii baratuu danda'aniiran san hundarraa mulqan jechuudha mirga ishiidhaa mulqanii yookiin hijaaba ishiitu mulqama kanaafuu san irratti dhaabbatuudha qaba muslimni Itoophiyaadhaa waan hedduudhaan gadi duubatti hafeera haala amantaadhaa mirga adda addaa mormatuu qaba kanarratti bobbahuu qabu baga rabbiin dhiibee as gaheera har'a nama jabaata akkallee hin qabdu jarri amma maafiyaan amma warra Umar kun mushaafaatu hundinuu namni faayidaa bu'aa qabu har'a sunna keessaa bahe
سنمو فضلي بروم سبراتو سانيتيني وقد بشوف أنا موت لما يروق عفز دبتني أمان سيسن نموت لما هدون دينك سيفدة نمون سوني ورا خوتا باشا متارك عاتمتي ورا تشيك أبلو تشيك شيك أبلو فين جرومتي نموت ما مسلمة بس نتي إسلاما جدني بيكم ساني اتفاعي دماني أمن تساني تفمرماني تكو بسوفياني تكو مكاسان دكادة ولكن حقيقة الله وجير سني هندونا كلا تومن علماء كنيس دفاعي قراني ترابطني راني أبان دكේ لفه كوكة تتهزان تكو دكتور جيلان كثير نما جبافي عالم ugaman rabbi saati dhaabbatu nuhi akkas jenneeti ragaa saabana rabbiitu moocha basaadha harka qaba itti dhaabbatanii asirratti warri gosummaa fi eenyummaatti dullaaleen amantaa isaaniitti dhaabbatanii waasan harkaa baasan seera nutti baasuuf turan seera muslimni Itoophiyaadha ashaa'iriyyaadha maatuduriyyaadha jedhanii seera nurra baasuuf turan san booda sunni amantaa booda dhufe malee amantaan Itoophiyaadha akkuma warra ortodoksii akkas jedhanii seera nurra baasuuf turan seerri sunis harka fashale abbaan seera san harka fashalsiise tokko bakka bu'ama isaanii ta'ee Dr. Jeelaani kanaaf haqa ofii gaafatu irratti naannoo irratti akka federaalaa irratti hanga aanaa hanga masjiidaa gadi bu'uu qaba warri abalu ashabbaariidha aggaa bakka masjiidaatti wahirra wal dadhaban dhaqanii abalu shaneedha abalu kas jedhanii nama qabsiisaa turan hanga masjiida gandaatti gadi bu'ame ammaan tana ummata jalaa maquu qaban filannoon kun achirra dhaabbatu qaba gadi bu'uu qaba gara naannoo achirra gadi nuu bu'uu qaba namni sababa waan kanaatiin hin miidhamne jiru hanga gandaatti kan namni hin beekne warra gurguddaa Ahmadiin faa warra beekamoo beekna malee namni sababa kanaan kan hin ajjeefamin hin jiru kan hin hidhamin hin jiru kan mootummaa walitti hin buufamin hin jiru kan waan leemmee qallaaqin hin jiru jarri waan kana goosisan har'as imaama ofiin jedhanii shaalii arungaadee shaalii fooxaa magariisa mataatti maratanii uummata dura dhaabbataniiru. Maammee jedhama dhageeffadha akkas goota akkasii barbaanna wanni kun achumatti jedhamee ilil jennee dhiisuun qabu gadi bu'uu jalqabu qaba gadi warri hidhaatti nama guursiisan namni umrii nama ajjeesiisan namni nama hammam ilaa ammaa dhabamsiisan namni abbaa meeqa ijoollee meeqa irraa yatiima goosisan sababa kanaan meeqa jiru har'a nuti imaama muslimaati jedhanii kan masjiida salaachisaa jiran isaan sunis ari'amuu qaban isaan sunis waan hatan ummata hamma har'aa ajjeesiisan yoo firdi dhiyeessuun dadhabame har'a garuu muslima imaama muslimiin jedhamanii ummata dura dhaabbatu hin qaban kalaas raawwateera kan isaan filannoo ummataatiin ta'uu qaba masgiida kamittuu gaafatamuu qaba eenyu imaama isinii haa ta'u jedhame muslimni masgiida dhaqee salaatu gaafatamuu qaba muslima sakaanii miti isaa dhuunfaa irratti kaabbame miti gaafa jumaa bichaa uffata gaarii uummatarra bareedu uffatee dhaquu bichaa miti laa islaama jechuun nama dantaa bakka sanii qabu kuni bakka hundatti bu'uu qaba haqa gaafannu akkasitti nama televiziyoonii irratti beeknu abalu bakka habuutii abalu kasaa ta'uu jenneetu badhiisuu miti laa inni manaanuu qabu kabe gandatti akkamitti jirra nuti manatti akkamitti jirra achi jalqabuu qaba kanaafuu muslimni Itoophiyaa bakka hunda hirriibaa qabuu qaba gaafa guyyaan argate kana guyyaan yeroo hundaan argamu beeka